ashama ijoollee akkam jirtu nageenyi badhaadha jirtu wayyumaati aha yaadannoo keessan qabattanii afoola dhageeffachuudhaaf qophooftanii OBN gaammee banattanii qophooftanii nu eegaa jirtu jenneet abdan egaa ka akkuma torbee darbee afoola lakkoofsa hidda sabaa isiniif dhiyeesse lakkoofsa hidda ofii akkamitti baru karaa lamaan jira lakkoofsa hidda ofii karaa lamaan baratu tokko baal tokkee jedhama inni baal tokkee kun ijoollee maqaa ofirraa kaatee lakkaa'u jechuudha maqaan kan kee Abdiisaa yoo ta'e Abdiisaan ka'eenyutu ka qumbiin ka'eenyu ka tureen ka'eenyutu ka abduu ka'eenyutu ka daadhiin ka'eenyu ka katoo ka'eenyutu ka gabu ka'eenyutu ka haallee jecha oofte abba torba danda'uu qabda sararri abba torba fi 10 sanii ol danda'uu kun immoo hanga gosa ofiititti galchuutitti akkasumas immoo Oromoo ta'uu kan kee qaccee Oromoo keessaa immoo yookaan Arsii taata yookaan Walloo taata yookaan Karrayyuu Baasoo Dullacha taata Arsii Sikkoo Mandoo taata Boorana Sabboo Goonatti galuu dandeessa Gujii Kontomaa Daarimuu yookaanis Maatii Uragaa fi Hookuutti galuu dandeessa Maccaa Tuulamatti shanan Maccaa keessaa tokkotti akkasumas immoo sadeen Tuulamaa keessaa illee tokkotti galuu dandeessa jechuudha. Maqaa kan kee ati ilma jechuudha. Ilma yookaan hintala taata. Ilma yookaan hintala abbaa akaakayyuu abaabayyuu akaakiyyee abutturoo abaabiyyee jedhee akkasitti torba jechuudha. Kanaafuu torba danda'uu qabdu. Torba irran isinii deebi'a. Tokkoffaa ilma yookaan hintala maqaa keetirraa kaatee of lakkoofta. Lammaffaan abbaadha. Sadaffaan akaakayyuudha. Afraffaan abaabayyuudha. Shanaffaan akaakiyyeedha. Jahaffaan abutturoodha. Torbaffaan abaabiyyeedha. Akkanatti deema jechuudha. Akkanatti akaakiyyee abutturoo fi lakkaayachaa tartiiba sanyii ofii beekuun barbaachisaadha. Qooda afoola keessatti barattan duudhaa sirna gadaatillee akkanatti ijaaramtee ijoolleen afoolaanis of beekaa deemti jechuudha. Ijoollee lakkoofsa hidda sabaa beektu. Ijoollee lakkoofsi hidda sabaa kan aadaa Oromoo karaa lamaan ilaalamu. Inni tokko baaltokkee yoo jedhamu inni lammaffaa immoo baallammii jedhama. Baaltokkeen maali jechuu dandeessu? Haala lakkoofsa maqaa ofiitirraa kaasanii hanga abbaa torbaa yookaanis abba 10titti ofirraa kaasanii lakkaahuu yookaanis beekuu jechuudha. Tartiiba lakkoofsa kanaa keessatti maqaan akaakilee fi abaabilee, maqaan ibidda, balbala, gosa, qaccee fi dameewwan hanga hortee dhala namaatitti dheeressanii lakkaawachuu jechuudha. Inni kun ammoo tartiiba lakkoofsa hidda ofii jedhama. Gosti ofii eessatti akka argamu addaan baasanii beekuu ammoo lakkoofsa hidda sabaa jedhama. Egaa karaa baaltokkeetiin lakkoofsa hidda sabaatis ta'ee lakkoofsa hidda ofii beekuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf maqaa ofiitirraa kaasee namni Abdiisaa jedhamu tokko yoo lakkaahu hanga gosaa fi lammii isaa takkaahuu ammoo qaccee isaatitti oofee Oromoo of galcha. Oromoo galuudhaaf ammoo qacceewwan Oromoo gosoota salgan Booranaatii fi torban Bariintumaatitti gala jechuudha. Lakkoofsa hidda sabaa kana keessattis ammoo Oromoo irraa kaasanii hanga hortee Kuushitti, hortee Kuushirraa ammoo hanga horoo fi hortee dhala namaatitti lakkaawachuun ni danda'a. Sirna gadaa keessatti ijoolleen afoolaan waa'ee hidda sabaatii fi waa'ee lakkoofsa hidda sanyii ofii sirritti beeku. Mee lakkoofsa hidda sabaa kan hayyuu gadaa obbo Ahmad Galatoo ijoollee barsiisan kana ilaala. Latiinsa hiddaa abbaan dura maatiif ofii barsiisa. Ofumarraa ka'ee hima.
وجول أم بلبلكنا أنغوسكنا أني أرسي أن أرومو أني أكاس أمتا كوشيو كان جد ترتيبا وفي الرأيو لكاي متم وفي دور لكاي برسيس أما كانكي إبلو أما أن يولكاي فكينيا مكانكي أنغوسات أرسي كيسا أرومو أنك غلطو كاكاو كاون كجيبو جيبو كوم يهوب مكاري بريسو كتولي تولي كدمبلو كشيري كغرادو كجدو ككورميتشو كورميني نونجدان كورميتشو هيدو كيليتشو هيليتشو كجارسو كبلال كسيكوت سيكيسا أرسي كيسات سيكو كأرسيت إلمان أرسيت تنما سدي سيكو مندو من إلمان سيكو نمشان إلمان منا نما ترب إلمان مندو اللي نما ترب سيكو كأرسيت أرسين كأنباتو كدايو كسوبة كسيرو كتابو كتوجين كغنالي كدموغا كدانجيتش كبرينتو كأوروموت إلمان أورومو بورانا برينتو كإثيوبيا أجيرو أكريف جنة إسان برينتو نما ترب أومته بوراني نما سجل أومته سلغم بورانا تربان برينتو ما سجلتم غربا جداني أكاس ترتيبا قديد أفاني جن إن مكانك يوسفين أمانو عبد الله ها طوفانو دبيسو سير ها جبانو غدورينو ها علابانو غسكام واجي بلبلتام اوكي نه عبديو Haji mana? Haji sana? Digalino? Mama na? Otte na? Godo? Gosakam? Balbalakam? Hadirat? Gosakam? Balbalnya? علي ايش بريد علمي أبا بيكو قبا سني وفي لاكو قبا سني لاكو ون بدون قبا وان تلو ملي إبلو الرابي غرهاد أتيني ورهادا غر أباتي ور أبا بي وفي لفا وفي نانو وفي برسيسو قبا إجولي لكوف سيد سبا hayyuu gadaa obbo Ahmad Galatoo ijoollee ittiin barsiisanii gaafiif deebii godhan kanarraa waa hedduu hubattan jenneet abdii qabna. karaan lammataan ittiin of lakkaan ammoo baallammiidha jennee jirra. Haala lakkoofsaa maqaa ofiitirraa kaasanii hanga akaakayyoo fi himachuudhaan warra ibidda, balbala, gosa, qaccee, damee, saba, hortee, biyya, ardii fi hanga addunyaatitti of lakkaanii ani damee ummataa keessaa, hortee ummataa dhala namaa keessaa isa kana jedhanii of beekuuti. egaa dura wal barachuudhaaf yani isinillee barachuuf maqaa koo haga abbaa torbaatti waamee isinis akkana waamusay tokko tokkoon isin gaafadhee naaf kennitan jechuudha. Kanaaf gaa na dhageechanii egaa na dhageeffadhaan dura maqaa kiyyan isinitti hima. Maqaan kiyya Lataadha. Lataan kan eenyutu jettan kan Asaffaati. Asaffaan kan Reebati. Reeban kan Tuffatuuti. Tuffatuun kan Obaati. Obaan kan Bakkooti. Bakkoon kan Firaati. Firaan kan Jamboolati. Amma abbaa torba sitti machuu lakkooftanii akkanatti naggaan sitti madhukaa abboonni keenya kaleecha akkanatti waan nu barsiisaniif ati eenyurraa dhalattee akaakilee abaabilee abbaa torbaatiin safuun duratti abbaan gadaa isin jedhu sun wal barbaaddu san akkanatti wal barbaada jechuudha. Maqaa abbaa maqaa ofiitirraa kaasee aga zarii isaa beeka jechuudha Oromoon.
Kanaaf gaa isinuma keessaa naman barbaade kaasee isin gaafachuun barbaada naa ayyamtu miti. Ishin sunumee mica'uu sanatti na ka'inatti ila ana afaan qabattu sune maqaa keetirraa kaasi haga abbaa torbaatti sagalee ol kaasa akka hiriyoonni kee kun dhagaanitti. Tole. Aashan kan eenyuti? Ka Abdul Qaadiriiti. Abdul Qaadir kan eenyuti? Ka Buttaati. Buttaan kan eenyuti? Ka Morkiiti. Morkiin kan eenyuti? Ka Caaccooti. Ka Caaccooti. Caacco kan eenyuti? Ka Tuulamiiti. Tuulami kan eenyuti? Ka Shaarbeeti. Shaarboon kan eenyuti? Ka Godaanaati. Godaanan kan eenyuti? Ka Hariirooti. Hariiboon kan eenyuti? Ka Mucayti. Ka Mucee kan eenyuti? Ka Imarooti. Imaro kan eenyuti? Hin beeku achirra. Harka na dhaafi galatoon. Ijoollee Oromoon afoola waa hedduu barsiisa jenneerra. Lakkoofsa ni barsiisa, lakkoofsa hidda ofii hin barsiisa. Ijoolleen gosa kam, balbala kam, warra kam jettee akka of beeytu yogguu biyya fagoo lafa fagoo deemtellee akka karaan banne isaan taasisaa jechuudha. Torban sagantaa biraa afoola biraa qabannee hamma isinii deebinutti hammasitti nagatti ijoollee nagatti ashoo.